Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota maatii milkii health saayinsii tiitoriyaalii YouTube chaanalii keenya kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii kunoo ammas paartii 10ffaadhaan deebinee dhufnee jirra. Paartii 10ffaa kana keessatti qormaata gaaffii 4 ilaallaa. Gaaffii 4 kana keessatti immoo qormaata gaaffii tokko immoo achuma utuu isin barsiisnu gaaffii isiniif kenninu qabna. Gaaffii sana immoo ilaaltanii komentii jalatti nu barreessitu. Kanaaf qalbiidhaan nu hordofaa isiniin jenna. Barattoonni yookaan namoonni YouTube keenya subscribe godhin jirtan akka subscribe godhan isin gaafanna. Gara qormaata keenyaatti tuun ce'in dura akkuma kanaan dura beekamu gaa yaadannoo qabachaa deemaa isiniin jenne. Yaadannoo qabachaa akka isin deemtan abdii guddaa qabna. Kanaaf nu faana turaa isiniin jenna. Yeroo milkii qabaadha. Tolegaan qormaatni nama ilaaluuf jennu kun immoo qormaata barattoonni faarmaasii bara 2012 yookaan akka kan Girigooriyaanitti immoo bara 2019 qoramanidha. Qormaanni kunis kan warra faarmaasiidha. Faarmaasii warra baratanidha. Isaan qoramanii turanidha. Kana jechuun akkasti isin gaafatama gatii ta'eef of hin dagatinaa jechuufidha. Qormaata kana kanan qabadee dhufe. Akkuma beekamu gaa qormaata barattoonni kanaan dura qoramanidha. Amma gammaatti kan nuti hojjechaa jirru. Mee barreeffamni isheen kun gatii badaa hin argamneef gara barreeffamaatti gaddareen jira. Innis akkas jira. A 27 years old patient was diagnosed with HIV1. HIV1 jechuun HIV1 dha actually kan biyya keenya keessatti beekamu. HIV tun biyya keenya keessatti beekamu. HIV1 HIV ma jechuudha. Infection 2 years ago and was put on TDF. TDF tenofovir diproxil fumarate kan jedhamudha. Qoricha ART dha. Antiretroviral therapy jedhamee kan kennamu treatment dha. Dhukkubsataan kun HIV dha kan inni qabu. At the time of diagnosis already baka HIV qaba getteef mo TDF raka'anini TDF kan erga fudhatee booda mo a week ago the patient was admitted to your hospital keetti admit for an apparent infection yaa dhufe namni kun admit yeroo kana gaa maaltu ajajamee fi parenteral vancomycin tu ajajameef. Parenteral gaafa jedhu parenteral jechuun wantoota baay'eedha kan inni of keessatti qabatu. Parenteral gaafa jedhu namni kun maybe IM ta'uu danda'a yookaan immoo IV ta'uu danda'a jechuudha. IV ta'uu danda'a. Kana parenteralidha kan ajajameef nama kanaaf. So what is the most appropriate routine laboratory testing? Routine yeroo hundumaa vancomycin gaafa ajajnu qorichi kana gaafa ajajnu laboratory nuti erginee hojjechiisuu qabnu baay'ee appropriate kan ta'e. Akkuma hojii kamiyyuu qoricha kana gaafa ajajnu jalqaba testii kan maalidha kan nuti goonu appropriate kan ta'e yeroo hundumaa laboratory testiin ta'u akkuma hojii kamiittiyuu kan laboratoriin ta'u laboratory test ta'u kanneen armaan gadii keessaa kamidhaadha. Baay'ee bakka ilaalamuu kan qabu laboratory qoricha even qoricha kana tun ajajiin laboratory test gochuu qabdu. Dhukkubsataan kun qoricha kana jalqabee maalidha kan inni ilaalamuu qabu. The most appropriate routine laboratory testing nama kana baay'ee barbaachisu kanneen armaan gadii keessaa isa kamidha. Ni jalqaba fast blood sugar, B complete blood count, C kidney function test, renal function test, D liver function test jedha. Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Gara sanatti utuu hin deemin dura waa'ee vancomycin haa ilaallu. Sababiin isaa kan inni irratti gaafatamaa jiru vancomycin irratti. Vancomycin amala akkamii qaba? Dhukkubsataan kun TDF irra jira. TDF irra gatii jiruuf immoo dhukkubsataan kun a week ago hospitaalii admit ta'ee sababa infectionii kana ilaalee immoo ogeessi fayyaa yeroo sana argee maal ajajee fi vancomycin ajajee fi vancomycin jechuun immoo maalidha? Amala akkamii qaba? Mee waliin ilaallu. Tolegaan vancomycin gaafa ilaallu immoo vancomycin gaafa jennu antibioticsidha. Primarily kan inni fayyadu vancomycin kun gram positive bacteria irrattidha. Egaan akkuma kanaan dura isinitti hime wanta as bukkeetti haasuun waan jechaa jiru wanta slide kanarra hin jirre orally waan jechaa deemu kana yaadannoo qabachaatu deebitanii baay'ee gaariidha. Okay. Vancomycin kan jennu kun gram positive bacteria irratti baay'ee humna guddaa kan qabudha. Warroota antibiotics resist godhan kanneen akka methicillin resistant staphylococcus aureus jedhaman irratti baay'ee kan humna qabudha. Vancomycin kan nuti jennu.
Vaankumaayisiniin kun egaa akkamitti hojii hojjeta yoo jenne jalqaba seel woolii baakteeriyaa sanaa maal godha jechuudha. Inhibit godha jechuudha. Baakteeriyaa seel woolii inhibit erga godhee booda structural integrity seel woolii kanaammoo maal godha jechuudha. Disrupt godha, injeeqa seel woolii baakteeriyaa kana injeeqa. Erga jeeqee booda immoo seel laayisisii fidee in ajjeesa baakteeriyaa sana. Kanaaf akshinii vaankumaayisiniin keessaa tokko baakteerisidaalidha. Vaankumaayisiniin baakteerisidaalidha. Egaan vaankumaayisiniin haala kanaanidha. By blocking peptidoglycan formationii block gochuudhaanii baakteerisidaal akshinii qaba. Seel laayisisii fidaa. Deezii fidaa baakteeriyaa irratti jechuudha. Kanumaan baakteeriyaa eradicate gochuu danda'a. Keessumaa immoo eenyu irrattidha jennee vaankumaayisiniin kan inni humna qabu gram positive baakteeriyaa irratti. Warroota antibiyootiksii resist godhan irratti baay'ee humna guddaa qaba jechuudha. Methicillin resistance staphylococcus aureus warroota jedhaman irratti vaankumaayisiniin kun baay'ee humna guddaa qaba jechuudha. Tole kan ammoo maalidha kan nuti ilaallu vaankumaayisiniin kun adverse effect akkamii qaba? Adverse effectiinsaa yookaan side effectiinsaa vaankumaayisiniidhaan hin dhufa jedhamee yaadamu. Rakkoo utuma normaalii utuma isin ittiin yaalaa jirtanii dhukkubsataatti rakkoon hin dhufa jedhamee shakkamu maalidha? Egaan adverse effectiin vaankumaayisini keessaa tokko Redman syndromeidha. Redman syndrome jechuun histamine related reaction hin qabaata. Vaankumaayisini yeroo IV-dhaanis haa ta'u IM-dhaanis quickly gaafa infuse itti goonu mallattoolee akka flashing, rash, itching qabaachuu danda'a. Yeroo tokko immoo maybe hypotensionii keessa gashuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf vaankumaayisiniin kan kennamuu qaban akkamidha jechuudha. Suutadha kan isaan kennamuu qabani. Saffisaan yoo laatte maal fida jechuudha? Redman syndrome. Redman syndromein immoo histamine related reactionidha jechuudha. Histamine related reactionidha. Sababati daftee qoricha kana saffisaan kenniteef reactionii dhufu jechuudha. Kanaaf isa kana yaadachaa deemi. Vaankumaayisini gaafa kennitu isa kana hin dagatiin. Lammaffaarratti immoo maalidha? Peripheral edemaan dhufu. Side effect akkasii qabaachuu danda'a. Peripheral edemaan maybe jiraachuu danda'a. Amma kanatti baay'ee koomanii miti. Garuu gajjallaa irraatee rakkoo ishee kana fideera taanaan maybe edemaan kun hin jiraata jechuudha. Ototoksisiitiin baay'ee as bukkeetti peripheral edemaa lafumaa ka'ee hin fidu. Garuu nephrotoxicity'n kun itti hammaateera taanaan kidney functioning impaired ta'eera taanaan peripheral edemaan probability dhufuu hin qabaata jechuudha. Kanaaf as bukkeetti wanta isin beekuu qabdan peripheral edemaa lafaatti fiduu otoo hin taane yoo nephrotoxicity'n jiraateera. Okay, gara nephrotoxicity'tti siqna gatiteef sadaffaarratti kan argamu maalidha? Ototoxicity. Ototoxicity'n less commonidha. Amma kanatti baay'ee kan mudatu miti. Garuu yeroo tokko prolonged kan ta'e vaankumaayisini fayyadamanii. Prolonged ta'eyyuu high dose fayyadaman yoo ta'e doozii ol kaasanii yoo fayyadaman ta'e yookaan akka ogeessi fayyaa ajajeefitti yookaan immoo ogeessi fayyaa dogoggoree qoricha kana doozii isaa ol kaasee yeroo dheeraadhaaf yoo kenne probability ototoxicity'tti fiduu qaba gatitee fi vaankumaayisini doozii ol kaasanii yeroo dheeraadhaaf ajajuun adverse effect akkasii fida jechuudha. Inni afuraffaan immoo baay'ee koomanii kan ta'e nephrotoxicity. Vaankumaayisiniin baay'ee side effect, adverse effect hamaa inni qabu keessaa tokko maal fida jechuudha? Nephrotoxicity fida jechuudha. Nephrotoxicity akkamitti fidaa gaafa jennu vaankumaayisini tole dudduubatti hin deebi'a. Vaankumaayisini kana gaafa laannu vaankumaayisini kana gaafa laannu maal godha jechuudha? Seel woolii baakteeriyaa kana inhibit godha. Yeroo kana immoo inflammatory mediatoriin akka isaan dhufan godha. Inflammatory mediatoriin gaafa dhufan immoo maybe kidney injury maybe contribute gochuu danda'u. Akka kidney injury uumamu gochuu danda'u. Karaa kan biraa immoo vaankumaayisiniin kun maalidha jechuudha? Karaan ittiin qaama keessaa eliminated ta'u karaa kaleedha jechuudha. Karaa kalee baataanaan pre-existing renal impairment jira taanaan kan dura dhukkubsataan rakkoo kalee qabatee jennaanii accumulation of vaankumaayisiniin yoo nama sana keessa jiraate egaa risk of toxicity jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf risk of renal toxicity hin qabaata jechuudha vaankumaayisiniin. Karaa kan biraa immoo maalidha? Kidney problem yoo qabaate vaankumaayisiniin kun itti hammeessuu danda'a gatii ta'eef adverse effect hamaa ta'ee vaankumaayisiniin fiduudhaan kan inni beekamu
vaankomaayisiniin hin fida jedhamee kan shakkamu rakkoo inni hamaa fiduudhaan yeroo hundumaa kan inni ittiin beekamu maalidha jechuudha. Nephrotoxicity dha jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo gastrointestinal disturbance qabaachuu danda'a. Yeroo tokko tokko gastrointestinal disturbance jechuun immoo kanneen akka nausea ta'uu danda'a, vomiting ta'uu danda'a, diarrhea ta'uu danda'a. Vaankomaayisini gaafa fudhatan mallattoolee akka kana agarsiisuu danda'u. Phlebitis gaafa jennu local irritation jiraachuu danda'a around injection site. Yeroo IV kennamu karaa IV kana inflammation of vein jiraachuu danda'a. Local irritation gaafa jiraatu maybe phlebitis jiraachuu danda'a jechuudha. Keessumaa karaa IV gaafa kennamu. Kanaaf regular monitoring and the dose adjustment are essential to minimize the risk and essential in patient with renal impairment. Hojii seeraan hojjechaa hin jiru yoo ta'e kaleen nama sana eeggachuu qabnaa jechuudha. By the way, as bukkeetti wanta isin beekuu qabdan nephrotoxicity. Toxicity gaafa jennu toxic effect qabaa jechuudha kidney irratti. Seelota kalee irratti toxic effect qabaa jechuudha. Toxic gaafa jennu immoo harmfulidha. Poisonidha jechuudha. Kun immoo dhaqee maal gochuu danda'a jechuudha. Injury fiduu danda'a, seelii injury fiduu danda'a kalee bukkeetti. Illness fiduu danda'a. Seelota naannoo kaleetti argaman maal gochuu danda'a jechuudha. Affect gochuu danda'a. Seelota naannoo kaleetti argaman keessaa glomerulasiin hin miidhame taanaan immoo filtrationiin impaired ta'a jechuudha. Yeroo kana egaa toxikii kan ta'e harmful effect kan qabu keemikaalli kun dhaqee kalee kana maal godha jechuudha. Damage gochuu danda'a jechuudha. Tole vaankomaayisini kana immoo eenyu irratti dhoowwaadha. Vaankomaayisiniin kun eenyuuf hin ajajamu. Vaankomaayisini kun kan inni kennamuuf hin qabne namoota hypersensitivity vaankomaayisini kanatti. Hypersensitivity gaafa jennu allergic reaction qoricha kana duukaa kan qaban yoo jiraatan vaankomaayisini dhukkubsataa kanaaf akka dhalan. Lammaffaa vaankomaayisini severe renal impairment yookaan renal impairment yoo jiraate kaleen sirriitti hojii hojjechaa hin jirtu yoo ta'e vaankomaayisini kana kennee sababiin isaa vaankomaayisiniin kun qaama keessaa eliminated kan inni ta'u karaa kaleedha gati ta'eef dhukkubsataan kun rakkoo kalee qabatee jennaan toxic effect gati qabuuf keemikaalli kun dhaqee kidney function dhaqee affect gati gochuu danda'uuf dhukkubsataan kun kaleen isaa nagaa ta'uu qaba gati ta'eef namoota kaleen isaanii dhukkubsataa ta'eef vaankomaayisiniin ajajamu. Concurrent use with other nephrotoxic agent gaafa jennu kun absolute contraindication yoo ta'u taane of eeggannoo godhaa. Sababiin isaa qorichoota nephrotoxic agent ta'an kanneen akka aminoglycosides duukaa gaafa ajajjan keessumaatti streptomycinin amala akkasii gati qabuuf amphotericin amala akkasii gati qabuuf qorichoota kana duukaa gaafa kennitan baay'ee of eeggadhaa yookaan immoo vaankomaayisini kana ittiin ajajjan ta'ee gaariidha. Sababiin isaa qorichatti vaankomaayisini duukaa ajajjuus vaankomaayisiniinis nephrotoxic agentidha ta'ee jennaan. Nephrotoxicity agarsiisu ta'ee jennaan qoricha nephrotoxic agentii ta'an wal faana dhukkubsataaf yoo ajajje rakkoo kaleef saaxiluu dandeessa gati ta'eef qorichoota kana wal faana hin ajajjini. Inni kan biraan eenyurrattidha kan hin ajajamne tokko infusion related reaction akkuma sila isinitti hime Redman syndrome fida. Redman syndrome immoo history of severe infusion related reaction yoo dhukkubsataan kun qaba ta'e kanaan dura fudhadhee fuula koorratti akkas na yaasee akkas na oksisee jedhee dhukkubsataan nutti himaa yoo ta'e isa kana maal jedhama infusion related reaction. Innis immoo maalidha Redman syndrome akkuma sila isinitti hime Redman syndrome. Redman syndrome mallattoolee kana agarsiisuu danda'a gati ta'eef qoricha kana namoota kanaan dura liqimsanii waraannatanii infusion related reaction qaban irratti qoricha kana hin ajajin. Inni kan biraan pregnancy fi lactationidha. Pregnancy irratti ammata of eeggannoo godhiidha. Sababiin isaa pregnancy irratti contraindicated kan jedhamee fi kaataagorii C jalattidha kan inni argamu qorichi kuni. Kaataagorii C jechuun immoo rakkoo qabu gati ta'ee fi haadha kana irratti haadha garaatti baattu irratti tuna jechuu ta'eeti baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha jechuudha. Inni itti aanu immoo gara kamittidha kan nuti daballu qoricha vaankomaayisini duukaa kanatti ajajuu hin qabne eenyudha? Vaankomaayisini duukaa kanatti ajajuu hin qabne keessaa tokko
Okay, streptomycinii gaafa jennu streptomycinii jechuun qoricha microbacterium tuberculosisiif jedhamee ajajamudha. Antibioticsidha. Garuu garee aminoglycosides jedhaman jalatti kan argamudha. Qorichi kun streptomycinii kan jedhamu. Garuu amala isaa keessaa gadeedha kan jedhamu qorichi kun maalidha? Lamaan isaanii yoo vaankoomaayisinii fi streptomycinii yoo wal faana dhukkubsataadhaaf ajajne lamaan isaanii nephrotoxicity qabu. Lamaan isaanii ototoxicity qabu. Kanaaf qoricha kan lamaa yoo wal faana ajajje dhukkubsataa kee kaleensa si jalaa miidhamuu danda'a gatitee fi ototoxicity sitti fiduu danda'a gatiteef vaankoomaayisinii streptomycinii duukaa hin ajajini. Inni lammaffaarratti argamu immoo amfooteraasin B. Ishee kan dhabdaan sinii barreessa. Amfooteraasin B dhaan lammaffaarratti argamu. Amfooteraasin B jechuun antifungal medicationidha. Serious fungal infection yoo jiraate qorichattiin yaalluudhaan innis yeroo baay'ee candidiasis yoo ta'e species kan biraarra yoo ta'e amfooteraasin B qoricha baay'ee filatamaa ta'edha. Serious fungal infection yoo jiraate qorichatti yaalamudha jechuudha. Garuu maalidha amfooteraasin B fi yoo vaankoomaayisinii wal faana ajajje akkuma streptomycinii akkuma garee aminoglycosides amfooteraasin B kunis maal godha jechuudha. Yoo vaankoomaayisinii duukaa ajajje vaankoomaayisinii duukaa yoo ajajje amfooteraasin B ida'uu vaankoo yoo wal faana ajajje kalee dhukkubsataa irratti rakkina fidaa. Maal fidaa? Nephrotoxic actionii qabu. Ototoxicity fiduu danda'u. Lamaan isaa wal faana dhufuu danda'a. Kanaaf amfooteraasin B'nis nephrotoxicity adverse effect akkasii qaba. Amfooteraasin B ammas ototoxicity qaba. Kanaaf lamaan isaanii adverse effectiin isaanii nephrotoxicity gatiteef dhukkubsataa kalee dhukkubsatu irratti immoo yookaan kaleensaa nagaa ta'e irratti rakkoo fiduu gatii danda'aniif qorichoota nephrotoxic agentii ta'an wal faana ajajuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf amfooteraasin B duukaa hin ajajnu. Inni sadaffaarratti argamu immoo cyclosporinidha. Cyclosporinii jechuun immoo cyclosporin jechuun akkuma viidiyoo koo paartii 9 irratti isiniif ibse immunosuppressant medicationidha. Inni kun immunity suppress gochuudhaaf kan tajaajiludha. Innis yeroo baay'ee orgaaniin gaafa kidney ta'uu liver ta'uu heart transplant erga ta'ee booda organ rejectioniin akka hin jiraanneef jedhee qoricha ajajamudha jechuudha. Inni kunis maal activity eenyu inhibit godha jechuudha. Activity T cell dhaqee inhibit godha. Kanaaf immunity suppress gochuuf jedhamee kan kennamudha cyclosporiniin kuni. Cyclosporiniin kun egaa yoo vaankoomaayisinii wajjin ajajame ammas inni kunis maal godha jechuudha. Nephrotoxic actionii qaba jechuudha. Nephrotoxicity fida, ototoxicity fida. Lamaan isaanii sadan isaanii hanga ammaatti kan haasa'aa jiru streptomycinii, amfooteraasin B, cyclosporinii duukaa yoo vaankoomaayisinii ajajne sadan isaanii nephrotoxicity qabu, sadan isaanii ototoxicity qabu jechuudha. Adverse effectiin isaanii ototoxicity fida. Sadan isaanii adverse effectiin isaanii nephrotoxicity qabu jechuudha. Kanaaf cyclosporinii kanarree baay'ee eeggadhu. Afuraffaarratti kan argamu immoo digoxinidha. Digoxinii yookaan digoxinii jedhanii dubbisu gaafa dubbisanii medicationin kun namoota rakkoo onnee qaban yaaluuf heart failure yoo jiraate yookaan immoo cardiac arrhythmia yoo jiraate regular heartbeat yoo jiraate qorichatti yaalamanidha. Egaan qorichi digoxin jedhamu kun egaa maal godha yoo vaankoomaayisinii duukaa ajajame vaankoomaayisinii kun hojii digoxinii dhaqee ol kaasa. Ol kaasa taanaan immoo hojii digoxinii kana dhaqee ol kaasa taanaan rakkoo biraa keessa galchuu danda'a gatiteef digoxinii kanaa fi vaankoomaayisinii wal faana tun ajajjan ta'eetii gaariidha. Vaankoomaayisinii hojii digoxinii dhaqee gatii ol kaasuuf eeggachuu barbaada jechuudha. Inni itti aanu methotrexateidha. Methotrexate gaafa jennu methotrexate gaafa jennu immoo methotrexate jechuun medicationii yeroo baay'ee kaansariifaatti treat gochuuf jedhamee ajajamudha yookaan autoimmune disease yoo jiraate kan ajajamudha qorichi kuni. Methotrexatein kun immoo yoo vaankoomaayisinii duukaa ajajame vaankoomaayisinii fi methotrexatein kun yoo wal faana ajajame vaankoomaayisinii hojii methotrexate kana decrease gochuu danda'a. Innis yeroo baay'ee yoo lamaan isaanii si'uma takka karaa afaanii yoo fudhatamanidha. Garuu alkallattii methotrexatein isaa mala akkamii qaba? Amaloota cyclosporinii, amfooteraasin B fi streptomycinii kanadha kan inni qabu jechuudha. Innis maalidha? Nephrotoxicity fida. Nephrotoxicity fida lamaan isaa gatii ta'ee fi qoricha kana nama dhukkubsata vaankoomaayisinii fudhachaa jiru duukaa
methotrexate kana itti dabaluu hin qabnu jechuudha. Inni itti aanu immoo aspiriiniidha. Aspiriinii gaafa jennu aspiriiniin non steroidal anti-inflammatory drugidha. Aspiriiniin kun immoo vancomycinii kana increase gochuu danda'a. Levelii vancomycinii kana increase gochuu danda'a by decreasing renal clearance. Kanaaf even ibuprofeniin illee non steroidal anti-inflammatory drugidha. Kanaaf vancomycinii duukaa yoo ajajame hojii vancomycinii dabaluu danda'a jedhamee gati yaadamuuf vancomycinii duukaa aspiriiniin ajajina, vancomycinii duukaa ibuprofeniin ajajina jechuudha. Tolegaan waa'ee vancomycinii kana erga beekneeti. Vancomycinii mechanism of action isaa ilaalleera. Vancomycinii amala akkamii qaba? Eenyu irratti gram negative moo gram positive irratti baay'ee humna qaba? Vancomycinii adverse effect isaa maalidha? Vancomycinii qoricha akkamii duukaa hin ajajnu? Yoo ajajne rakkoo akkamiitu dhufa kan jedhu ilaalleera. Amma immoo mee vancomycinii erga amala isaa kana ilaalleeti as bukkeetti nama umurii waggaa 27 HIVdhaan dhukkubsatee dhufee nama TDF irra jiru ART keessaatti TDF irra jiruuni qorichi kun ajajame parenterally gaafa jennu immoo IV yookaan IM ajajamee fi jechuudha nama kanaafi. Kanaaf qoricha IV yookaan IM ajajamee fi laboratorii isa kamidha kan inni cheekii ta'u appropriate routine laboratory testing maalidha? Een maalidha? Fast blood sugar jedha. Fast blood sugar gaafa jedhu kan inni ajajamu. Fast kan ta'e fast jechuun maal jechuudha? Soomaa jechuudha yookaan utuu nyaata hin nyaatiin jechuudha. Maal ilaalamu jechuudha? Bileedii keessa maal ilaalamu? Gulukoosii ilaalamu. Sukkaara ilaalamu jechuudha waan biraa miti kun. Fast kan ta'e utuu nyaata hin nyaatiin hidda dhiigaa keessaa gulukoosii ilaalamu. Fast blood sugar. Nyaanni dhukkubsataan sun nyaata nyaatee dhufuu hin qabu jechuudha. Utuu tsoomaa jiru sukkaara ilaalamu jechuudha. Kun immoo kan inni barbaachisu eenyuufidha? Dhukkubsataa DM irrattidha kan inni barbaachisu. Amma ammaatti kan nuti ilaalle garuu dhukkubsataan kun vancomyciniitu ajajame. Vancomyciniin gati ajajameef dhukkubsataan kun routine kan ta'e appropriate laboratory kan dhukkubsataan kun ergamuu qabu isa kamiidhaadha kan gaafatamaa jirtu jechuuteef fast blood sugar irratti erga akkas ta'eeti mee filannoo keessatti hin deebina gatee tokko tokkoon inni ilaalla. Lammaffaa irratti immoo B'n immoo maal jedha? Complete blood count yookaan immoo CBC jechuudha. CBC jechuudha. CBC jechuun egaa akkuma isin picture irraa ilaaltan veinii irraa fudhatamee laboratoriitti ergamuudhaan maashinii keessa erga galee booda haala kanaadhaan kan taa'u jechuudha. Egaan CBC gaafa jennu wantoota gurguddaa sadiidha kan ilaalamu. Tokko red blood cellidha. Red blood celliitu ilaalama. Lammaffaa irratti white blood cellidha kan ilaalamu. White blood cellidha kan ilaalamu. Taanee plateletidha kan ilaalamu. Garuu achuma keessaati amma fakkeenyaaf red blood cell gaafa jennu red blood cellii keessa kan jiru eenyu faadha? Ammountii red blood cellii volume isaa bloodii keessaa inni qabu ilaalu. Hemoglobinii ilaalu. Kun hundumti isaa maal keessadha kan inni jiru? Asitti akkasiin argamuuf as bukkeetti isin discuss godha. Red blood cell. Red blood cell gaafa jennu red blood cell keessaati wanti ilaalamu waan baay'eetu jira jechuudha. Hemoglobiniin ilaalama, hematocritiniin ilaalama, mean corpuscular volumein ilaalama, mean corpuscular hemoglobinin ilaalama, mean corpuscular hemoglobin concentration ilaalama, red cell distribution width ilaalama. Warroonni kun hundumti isaanii kan isaan ilaalaman eessa keessaadha jechuudha? Red blood cell keessaadha. As bukkeetti gaa red blood cell qofaa miti gaa as bukkeetti kan biraanis maaltu jira? White blood cellidha. Red blood cell keessaati hamma kan erga ilaalle white blood cell keessa ammoo white blood celliin hammam baay'ata lakkoofsaan white blood celliin kun hammamidha. Kan biraan immoo neutrophiliin hammamidha, lymphocytiin hammamidha, monocytiin hammamidha, eosinophiliin hammamidha, basophiliin maalidha. Hundi isaanii gahee mataa isaanii danda'an qabu. Hundi isaanii immoo tokko yoo olkee tokko yoo gadi bu'ee waan agarsiisan gati qabaniif white blood cell irree yeroo ilaalamu wantoota baay'eedha kan kee white blood cell keessa ilaalamu jechuudha. Kan biraan immoo maalidha? Sadaffaa irratti kan ilaalamu plateletii jechuudha. Plateletii keessa immoo nambarii plateletii jechuudha. Plateletiin dhiiga fuudhame sana keessa hammamidha. Kan biraan immoo mean platelet volume kan jedhamu. Mean platelet volume kan jedhamu irree achuma keessattidha kan mean platelet volume ishee jedhamtu kun irree plateletiin sun immoo hammam baay'ataa kan jedhamudha. Kanaaf egaa as bukkeetti wanta nuti beekuu qabnu RDW jechuun immoo red cell distribution width kan jedhamudha. MCH
HC jechuun immoo mean corpuscular hemoglobin concentration jechuudha. MCH inni jedhamu mean corpuscular hemoglobin jechuudha. MCV jechuun immoo mean corpuscular volume jechuudha. HCT immoo hematocritiidha. Sorry, number lessons bukketti. HGB immoo hemoglobinidha. Red blood cell maammanni baay'atu. Kan biraan immoo white blood cell keessa akkuma sila isinitti hime neutrophil, basophil, eosinophil akkasumas lymphocyte, monocyte kan jedhamu achi keessa ilaalu jechuudha. Kanaaf egaa kun egaa yeroo kamidha kan inni ilaalamu sababa mataa isaa danda'e qaba. Infection ilaaluudhaafis maybe yerootti barbaachisu hin jiraata. Inni ittaanu baay'ee murteessaa kan ta'e renal function testidha. Renal kidney function test. Maal jedhama? Filannoo silaa yoo dhaqnee ilaalle maal jedha? As bukkeerraa caan maal jedha? Kidney function test jedha. Kidney function test yookaan immoo renal function test jechuudha. Renal function test jechuudha. Mee renal function test gaafa jennu immoo eenyuunfaa of keessatti qabata kan jedhu mee haa ilaallu. Renal function test gaafa jennu siirra kan jedhudha. Renal function test immoo eenyuunfaadha kan inni of keessatti qabatu. Tokko blood urea nitrogenidha. BUN blood urea nitrogeniin gaa amount of nitrogenous waste dha blood keessatti. Blade jedha gadi ta'ee fi hidda dhiigaa keessatti kan argamu nitrogenous waste ilaaluu jechuudha. Inni kunis waste product eessarraa dhufe jechuudha. Protein metabolism irraa kan dhufe jechuudha. Protein metabolism irraa dhufe isa hidda dhiigaa keessa ilaaluu jechuudha. Blood urea nitrogen jechuun yeroo tokko gaa blood urea nitrogeniin ol ka'eera jechuun blood hidda dhiigaa keessa nitrogenous waste ol ka'eera jechuun rakkoo kalee kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf nitrogenous waste hidda dhiigaa keessa ol ka'uu hin qaban jechuudha. Qaama keessaatii gara alaattidha kan isaan ba'uu qaban. Baay'ee as bukkeetti wanta isin beekuu qabdan gaaffiin kanatti aanee dhufus dhimmuma kalee wajjin kan wal ilaallatu dhageessiteef bal'inaan immoo achi keessatti illee diskas goonaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo keeraatiniinidha. Keeraatiniinis akkuma kanaa waste productidha karaa yuurinii kan gara alaatti ba'uu qabudha. Garuu kan inni produced ta'u yookaan kan inni irraa oomishamu keeraatiniiniin kuni muscle metabolism irraadha jechuudha. Kanaaf keeraatiniin hidda dhiigaa keessatti baay'ee ol ka'ee yoo argame egaan hospitaalatti yookaan kitaabarraa kitaabatti garaagarummaa hin qabaata 0.6 dhaati hanga 0.6 hanga 1.2 kan jedhan jiru. Kanaaf garaagarummaa hin qabaata hospitaalatti kitaabatti garaagarummaa hin qabaata. Cut point kana baay'ee shamaddaduun isinirraa hin eegamu. Garuu yoo ol ka'e maalidha yoo gadi bu'ee maalidha kan isin beekuu qabdani. Kanaaf egaa keeraatiniinii gaafa jennu muscle metabolism irraa kan dhufedha. Keeraatiniiniin hidda dhiigaa keessaadha kan inni ilaalamu. Keeraatiniiniin yuurinii duukaadha kan inni ba'uu qabu. Keeraatiniiniin hidda dhiigaa keessatti yoo ol ka'ee argame rakkoo kalee agarsiisaa jira jechuudha. Sababiin isaa gara alaatti ba'aa hin jiru jechuudha. Kanaaf egaa keeraatiniiniin hidda dhiigaa keessatti ol ka'uu hin qabu. Inni ittaanu glomerular filtration rate dha. Glomerular filtration rate hammam calalaa jira? Kaleen hangam calalaa jira? Kan jedhudha. Gaaffii ittaanu keessa jira gadi ta'eef achi keessatti baay'inaan hin ilaalla. Kan biraan hammam calalaa jira? Cheekii gochuuf irra renal function test dha kan nuti erginu jechuudha. Inni ittaanu electrolyte hidda dhiigaa keessatti argamu. Test gochuu electrolyte gaafa jennu gaa electrolytiin jiraachuu qaban soodiyemii nama midhaa, potaashiyeemii nama midhaa, kiloraayidii nama midhaa, baayikaarboneetii nama midhaa. Warroonni kunis maal agarsiisu wanta ta'eef rakkoo kaleen fayyaa miti jedhee kan agarsiisu gati ta'eef electrolyte irree renal function test laboratoriitti erginee irraa cheekii goonaa jechuudha. Inni kan biraan immoo urine analysisiidhaan irree rakkoo kalee ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Warroonni kuni dhiigarraa kan fudhatamanidha. Wanta isin beekuu qabdan urine analysisiin fincaan dhukkubsataaf fuudhamee hojjetama. Urine analysisiidhaan irree kaleen sun hammam nagaadha moo nagaa miti jedhamee pirootiinii hammamtu ba'aa jira, gulukoosii hammamtu ba'aa jira, bileediin ba'aa jira moo hin jiru kan jedhu cheekii gochuu jechuudha. Egaan urine analysis gaafa jennu fiizikaalii, keemikaalii, maayikirooskooppikaalii ilaaluu jechuudha yuurinii dhukkubsataa fudhatanii. Kanaaf egaa warroonni amma nuti as bukkeetti electrolyte glomerular filtration rate, keeraatiniin, blood urea nitrogen kan jennu kun dhiigarraa kan hojjetamudha jechuudha. Egaan yuuriniin saampil erga ta'ee booda amount of albuminii keeraatiniin duukaa wal bukkee qabanii gaafa ilaalamu rakkoo kalee qabamoo hin qabu, kaleen isaa nagaadha moo nagaa miti jedhee kan agarsiisu jechuudha. Inni ittaanuuf inni dhumaa
Diin immoo maal jedha? Liver function test jedha. Liver function test gaafa jennu gaa wantoota baay'eetu jira. Liver function test gaafa jennu kanneen akka alanine aminotransferase ALT as bukkeerraan argamu ALT kan jedhamu kun as bukkee jirti. Alanine aminotransferase kan jedhamu jira. Alkaline phosphate, aspartate aminotransferase ASP, bilirubiniin kun egaa bakka lamattidha kan inni qoodamu, direct bilirubinii fi indirect bilirubin jedhedha. Direct bilirubin gaafa jennu conjugated, indirect bilirubin gaafa jennu unconjugated. Unconjugated jechuun fast soluble kan ta'e, conjugated gaafa jennu water soluble kan ta'e jechuudha. Bilirubiniin kun immoo kan inni qophaa'u maalirraadha jechuudha. Red blood cell gaafa caccabu kan oomishamu jechuudha bilirubiniin. Isa gaaffii kan biraa seenaariyoo wal qabatu duukaa qabadeen dhufa. Kanaaf egaa liver function test gaafa jennu tiruun nagaadha moo nagaa miti jedhamee ilaalamu jechuudha. Okay, as bukkeetti gaafa seenaariyoo keenyatti deebina. Seenaariyoon keenya egaa akka inni jedhutti as bukkeetti dhukkubsataan kun HIV dhukkubsata. HIV dhukkubsata erga ta'eet immoo TDF irradha kan isaan kaa'aniini. Ogeessonni fayyaa kun isa booda dhukkubsataan kun infekshiniidhaan dhufee infekshiniidhaan gaafa dhufu immoo paarenteraalii vaankomaayisiniitti ajajamee fi kanaaf laaboraatooriitti kan nuti erginu. Tokko fast blood sugar jedha. Fast blood sugar dhukkubsataan kun DM duukaa walitti hidhata qaba kan jedhu hin jiru. Fast blood sugar immoo kan inni argamu sukkaara hidda dhiigaa keessatti argamu ol ka'e immoo gadi bu'ee jedhanii cheekii gochuuf kan ergamudha akkuma amma isin ilaaltanii. Kanaaf fast blood sugar dhukkubsata kanaaf hin barbaachisu jechuudha. Sababiin isaa vaankomaayisiniin ajajuun dura wantati cheekii gootu jedhee waan sila isinitti himedha. Inni biin immoo maalidha? Complete blood count. Complete blood count gaafa jennu immoo red blood cell, white blood cell yookaan plateletidha. Isaan jala immoo wantoota baay'eetu jira. Kun immoo gadi bu'ee immoo ol ka'eedha. Kun immoo kan inni agarsiisu infekshinii agarsiisuu danda'a. Animiyaadha moo animiyaa miti. Even rakkoon kan biraa qaama keessa yoo jiraatillee agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf CBC'n generaalidha. Specific kan ta'e dhibee specific ta'e kan nutti agarsiisu miti. Kan biraan immoo caan immoo kana as bukkeetti gaa biin deebiin ta'uu jechuudha. Deebiin ta'uu kanaaf dhukkubsataa kana CBC erguun maaliif barbaachiseetu vaankomaayisiniin kennin dura hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf CBC otoo hin taane siin immoo maal jedhaa? Kidney function test yookaan immoo renal function test laboraatooriitti ergu. Sababiin isaa the adverse effect of vaankomaayisiniin maalidha jenne nephrotoxic action qaba. Nephrotoxicity fida. Nephrotoxicity fida taanaan vaankomaayisiniin karaan qaama keessaa ittiin eliminate ta'u karaa kaleedha gati ta'eef kaleen nama sanaa sirrii miti taanaan vaankomaayisiniin qaama keessatti accumulated ta'e taanaan nephrotoxic action qaba gati ta'eef kalee nama kanaa hojii ala gochuu gati danda'uuf kidney injury fiduu gati danda'uuf jalqaba irratti wanta nuti erguu fi qabnu maalidha jechuudha? Kidney function test. Sababiin isaa karaa kalee gara alaatti ba'a gati ta'eef deebiin isaa maalidha jechuudha? Kidney function testidha. Gaaffii itti aanuun ammas walitti deebinaa nuuf faana turaan isiniin jedha. Tole ammas gaaffii kan biraadhaan walitti deebineerraa. Gaaffiin kun immoo qormaata baruma kanaa irraa kan fudhatamedha. Kunis utuu sooshaal miidiyaa irra naanna'u kanan irratti mari'anna jedhee isiniif buusedha. Qormaanni kun egaa akkasiinidha kan inni gaafatamee ture. Akkasiin gatii badaa hin argamneef gara PowerPoint'tti isiniif qayyareen jira haala kanaan. Okay, innis akkas jedha. A 76-year-old woman was admitted to medical ward with a complaint of edema, rash, and a shortness of breathing. She urinates 120 ml of urine per 24 hours. The nurse diagnosed the patient with chronic renal failure empirically. So, what is the possible additional manifestation which support the nurse
support the nurse decision additional manifestation yookaan immoo mallattoo nuti dhukkubsataa irratti arginu kan kana dhugoomsu. Namni kun nama umurii waggaa 76dha, dubartiidha. Medical wardidha kan isheen ciiste garuu maal complain gooti edemaadha, qaamni ishee dhidhiitee jira, qaama ishee irrattis raashii jira, shiffi jedheenii jira, hafuura kutaanii jira, shortness of breathing jira, yurinii gara alaatti isheen sa'aatii 24 keessatti kan isheen fincoofte, ml 120dha. ml 120dha kan ammoo maal jenneedha kan waamnu ganaa discuss goona. The nurse diagnosed the patient with chronic renal failure empirically. Nama kana gaa kun kalee isheetu miidhamaa jira jettee laboratory kamiin yuutuun ilaaliin empirically nama kana diagnose goote adda baaste jechuun dhibeen haadha umurii waggaa 76 kana maalidha jettee chronic renal failure dha jette yookaan immoo CKD dha, chronic kidney disease dha jette. Empirically jechuun utuma laboratory hin ergin akkasumaan mallattoo haadha kana ilaalte kanadha jette. Again, what is the possible additional manifestation which support the nurse decision? Erga nursing kun kana jetteeti isa kana kan dhugoomsu gaa laboratoriin isa kamidha? Laboratorii isa kamtu dhugoomsa as keessaati yookaan immoo mallattoo manifestation isa kamiinidha? Kanatti yoo agarte sirriidha, chronic renal failure dha kan si jechisiisu gadi keessaa isa kamidha? Mee haa ilaallu. Kalee gaafa jennu gaa kaleen keenya akkuma paartii afuraffaa question number 13 daqiiqaa 54ffaa sekondii 51ffaa irraa kaatanii yoo dhaggeeffattan paartii afuraffaa keessatti isin hojjeteen jira jechuudha. Waa'ee kidnii anaatomii isaa overview isaa qormaata wajjin wal qabsiisee achi keessatti isiniif ibseen ture. Achi keessaati salphaamatti ilaaluu dandeessu. Kanaaf egaa gara baay'inaan amma kana naasa'u waa'ee anaatomii isaa otoo hin taane fiiziyooloojii isaa kan nuti ilaallu har'a. Egaan kalee kana keessa egaa as bukkeeraati maagniifaayi goonee gaafa ilaallu nefroonii ishee jedhamtu ishee kanadha jechuudha. Nefroonii gaafa jennu nefrooniin kun egaa tilmaamaan akka jedhamutti kalee tokko keessa hanga miiliyoona tokkootu jira jedhama. Nefroonii kalee tokkoon hanga miiliyoona tokko, kalee tokkoon hanga miiliyoona tokkodha kan qabnu. Isheen sigaa kaleen akkuma viidiyoo kanaan duraa irratti isiniif ibse reddish brownidha kalariin ishee. Bean shaped organidha. Isheenis posterior wall of abdominal region keessatti kan argamudha. Egaan anaatomii isaa yoo ilaalle renal pelvis medulla cortex jedheedha kan inni jiru. Leeriin isaa akkaataatti yuuriiniin deemu collecting duct irraa ka'ee minor calycisdhaan akkamitti akka inni deemu viidiyoo kanaan dura isiniif kaa'e irratti ilaaltaniittu jedhee yaada. Egaan faankshini isaatti deebina. Sababiin isaas bukkeetti kan gaafatamaa jiru deebii akka isiniif ta'uuf deebii akka isin argattaniif. Kaleen keenya faayidaan ishee yookaan fiiziyooloojiin ishee maalidha? Faankshiniin kalee keenya inni tokko akkaataa qormaata amma gaafatamtan duukaa kan deemudha kan nuti discuss goonu gaamma. Tokko faankshini kalee keessaa tokko blood pressure to'achuudha. Blood pressure baay'ee to'achuudhaan kan isheen beekamtu gadi fageenyaan akkamitti akka isheen blood pressure to'attu viidiyoo kan biraadhaan hin dhufa. pH hidda dhiigaarree baay'ee to'atti. Kan biraan glucose level hidda dhiigaa keessatti argamu baay'ee to'atti. Kan biraa baay'ee murteessoo kan ta'an hormoonii kaalsitroolii fi eritropoitinidha kan isheen oomishtu. As bukkeerraa kanan haasa'uuf jedhee dhufe amma eritropoitin ishee jettu kanadha jechuudha. Sababiin isaa eritropoitiniin kun eenyu duukaa walitti hidhata qaba? Gaaffii seenaariyoo keenya duukaa baay'ee walitti hidhata gatii qabuuf. Faankshini kalee keessa inni kan biraan immoo maalidha? Excreting of wastes in urine, waste productiin hidda dhiigaa keessa jiran naanna'anii yuuriiniidhaan gara alaatti akka isaan ba'aniif. Isaanis waste productiin kun immoo karaa yuuriinii kan ba'uu qaban eenyu faadha? Tokko yuuriyaa faadha. Lammaffaan eenyudha? Keeraatiinii faadha. Akkuma viidiyoo isuma kana keessatti gara jalqabaatti isiniif ibse waste productiin tokko keeraatiiniidha. Keeraatiiniin hidda dhiigaa keessa baay'achuun qabu. Inni kan biraan eenyudha? Uric acididha. Uric acidinis waste productidha. Uric acid innis yuuriiniidhaan gara alaatti ba'uu qaba jechuudha. Yuuriyaa, keeraatiiniin, uric acid, ammooniyaa, excessive kan ta'an electrolytic, toxic yuuriinii baatamanii gara alaatti akka isaan ba'aniif kaleen wantoota akkasirree gochuu dandeessi jechuudha. Egaan kan biraan immoo maalidha?
Ureetar kan jedhamtu immoo ureetarii kan jedhamtu ishee isinitti agarsiisuudhaafi. Ureetariin immoo yuurinii kana tiraanspoorti gochuu danda'a. Ureetar kan jennu ishee as bukkeerraati asii kaatee hanga yuuriinarii bilaadariitti kan jirtu ureetar jedhamti. Ureetar ishee kana jechuudha. Ureetariin kun immoo reenaal palvisiirraati. Reenaal palvisiirraati as bukkeerraati kaleerraa fuutee yuurinii gara yuuriinarii bilaadariitti kan geessitu jechuudha. Yuuriinarii bilaadariitti geessitee yuuriinarii bilaadarii booda bilaadarii jira. Bilaadariin hamma danda'u erga kuufatee booda immoo yuuriniin gara alaa fedhii namichaa malee akka gara alaatti hin baaneef immoo isfiniktaroota jira. Isfiniktaroonni kun immoo eksternaal isfiniktarii fi internaal isfiniktar jedhamanidha kan isaan qoodamanii. Isaanis skeletal masilii fi smooth masiliidhaanii kan to'atamanidha. Yuuriniin kamiyyuu fedhii abbichaan ala gara alaatti akka hin baaneef kan to'atan jechuudha. Kanaaf egaa karaa yuuretiraa yuuriniin immoo maal ta'a jechuudha. Ureetariin tiraanspoort godha maal yuurinii kaleerraatti gara yuuriinarii bilaadariitti. Yuuriinarii bilaadariin immoo maal godha jechuudha stoor godha maal yuurinii. Yuurinii keessa immoo maaltu jira akkuma sila isinitti hime yuuriyaa, keeraatiinii, yuuriik asiidii, amooniyaa fa'aa, eksesiif elektiroonii kan ta'an, tooksiinii fa'aa, diraagii warroota qaama keessaa akka isaan ba'aniif karaa isaan ilimineet ta'an karaa yuurinii kan ta'an baay'ee jira. Kanaaf egaa karaa environmentiitti gara alaatti akka isaan ba'aniif haala kanaadhaan yuuriniin gara alaatti maal ta'a jechuudha gara alaatti ba'a jechuudha. Kanaaf egaa gabaabseenidha. Yoo amma karaa amma jennu kanarraati yoo maqeeyo amma gaa asbukkeetti wanta isin beekuu qabdan amma kanan diskas gochaa jiru normally salphiseemanidha baay'inaan akkuma kanaan dura isinitti hime qaamaan dhuftanii barachuu qabdu akkuma jedhee isinitti hime baay'inaan gadi fageenyaanii mana barumsaa keenya milkii saayinsii tiitoriyal seenterii magaalaa Naqamteetti kan argamu gamoo oosaa darbii sadaffaa irratti argamna. Achitti gadi fageenyaan bal'inaan barsiisaa jirra. Qaamaanis dhuftanii barachuu dandeessu. Amma garuu asbukkeetti kan nuti diskas goonu seenaariyoo keenya duukaa kan deemudha kan nuti diskas goonu jechuudha. Okay. Amma ga seenaariyoo amma diskas goonirraati yoo ilaalle maalidha empirically narsiin kun maalidha jedhee maal diagnoos godhee dhukkubsataan kun maalidha jedhee chronic renal failure already bakka chronic renal failure yookaan chronic kidney disease jedheera ogeessi fayyaa kuni. Kanaaf immoo additionally wanta isa jette kana dhugoomsuudhaaf additionally manifestation armaan gadii keessaa kamidha kan akka bakka namni sun chronic renal failure qabas jechisiisu warra afuranii kana keessaatti isa kamidha yaadachaa deemaa wantoota amma ammaatti diskas goone akkuma duraan isinitti hime yaadannoo qabachaa deemuun dirqamadha. Sababiin isaa wantoota kanaan wal qabsiistanii jettanii akka dubbistaniifidha. Egaan chronic renal failure yookaan immoo chronic kidney disease yookaan CKD gaafa jennu immoo maal jechuu keenyadha. Egaan chronic renal failure gaafa jennu definitionii isaa yoo ilaalle progressive kan ta'e irreversible deterioration in renal function suuta jedheedha irreversibleidha duuba hin deebi'u kalee kana maal godhaa deema jechuudha suuta jedhee dandeettii isheen waa qulqulleessuu ishee maal godha jechuudha decrease gochaa deema jechuudha. Kanumarraani the body ability to maintain metabolic and the fluid and the electrolyte balance fails bakka already fail gochaadha kan isheen deemtu. Kanaaf egaa end stage hin jennu chronic renal failure fi end stage renal failure tokko miti jechuudha. End stage itti tun ce'in dura dhukkubsataan kun chronic renal failure yookaan chronic kidney disease itti kan inni ce'u. Chronic kidney disease kana booda gaa yeroon akkas ta'aa deemu gaa maaltu ta'a jechuudha. Uremia yookaan immoo uremia develop gochuu danda'a or azotemia or retention of blood urea nitrogen qaama keessa maal ta'a jechuun retained ta'a jechuun blood urea nitrogen qaama keessa maal ta'a jechuudha gar malee ol ka'a eenyu irratti chronic renal failure irratti choice silaa keessaatti waan ta'e ilaala. Blood urea nitrogen qaama keessa bifa fincaaniidhaan gara alaatti ba'uu qabaa jenneerra sila nitrogenous waste kun protein irraadha kan inni oomishamu karaa fincaaniidha kan inni ba'uu qabu hidda dhiigaa keessa baay'achuu hin qabu jennee haasofne jira. Kanaaf chronic renal failure amala akkamiidhaan kan inni beekamu hidda dhiigaa keessatti blood urea nitrogen ol ka'u. End stage renal failure gaafa jennu immoo glomerular filtration rate 15 gadi gaafa ta'u
per minute kaleen nefrooniin kan isheen qulqulleessitu GFR qulqulleessaan jirtu jechuudha. Baay'ee qulqulleessaan jirtu taanaan immoo fincaanni gara alaatti ba'u hin xiqqaate jechuudha. Fincaanni gara alaatti ba'u hin xiqqaate taanaan immoo waste productiin wantoonni fincaaniin ba'uu qaban achi ol deebi'anii jechuudha. Akka waan qulqullaa'aniitti nama kanaaf hatattamaan maaltu ta'uufii qaba jechuudha. Kidney transplant gochuuf yookaan immoo dialysisidha jechuudha. Dialysis yookaan kidney transplantationitu barbaachisa jechuudha. In the stage renal disease kan nuti jennu GFR yookaan glomerular filtration ratein daqiiqaatti kan isheen qulqulleessitu yoo 15 gadi ta'e in the stage jenna. Already bakka in the stage irra geera nama kana kidney transplant gochuudha yookaan immoo yeroo murtaa'eef namni kun dialysis goosifachaa akka inni turu ta'a jechuudha. Chronic kidney disease kana yookaan immoo in the stage renal disease kanaaf sababni adda dureedha jedhamee qorannoodhaan bukkee gahamee dhukkubsataan CKD yookaan chronic kidney disease saaxilamee kan inni dhufu yeroo baay'ee dhukkubsataan DM dhukkubsatu baay'inaan maaliif saaxilamaa jira? CKD dhaaf saaxilamaa jira jechuudha. CKD jechuun chronic kidney disease jechuudha. Kanaaf saaxilamaa jira. Hypertension akkasuma fiduu danda'a. Chronic glomerulonephritis akkuma kanaa fiduu danda'a. Polycystic kidney disease irree pyelonephritis irree dhibee kana fiduu danda'u jechuudha. Egaan as bukkeetti kan rakkoon kan haasa'amaa jiru kaleen nefroonii mayyoo fudhannee nefrooniin hojiilee adda addaadha kan isheen qabdu. Nefroonii gaafa jennu nefrooniin wanti tuubboo kana keessa galee gara hidda dhiigaatti yookaan wantichi qaama keenyaaf barbaachisa ta'e karaa hidda dhiigaa dhaqee galaa inni immoo maal jenna? Reabsorption jenna. Innas keessatti immoo akkuma isin ilaalaa jirtanii afaan arteriyooliidhaan dhufee dhiigni as keessa galaa dhangala'aan kamiyyuu dhiiga qofa otoo hin taane dhangala'aan kamiyyuu dhufee as keessa galaa. Isheen diimtuu kun maqaan ishee glomerulus jedhamti. Inni baatee argamu kun immoo bowmans jedhama. Bowmans capsule. Bowmans inni jedhu maqaa namaadha. Maqaa namaadhaan kan moggaa'edha. Bowmans capsuliin kun immoo fluidii as keessa hidda dhiigaa keessaati gara alaatti ba'uu qaban waste product qaama keessaa gara alaatti ba'uu qaban immoo as keessaan baasee fidee proximal convoluted tubuleettidha kan inni maku. Proximal convoluted tubule immoo wanti tuubboo sana keessa galee qaamaaf barbaachisu yoo ta'e gara peritubular capillary achi ol deebisaa sana booda qaamatti achi ol deebi'u jechuudha. Wantiiwwan qaamaaf barbaachisan yoo qaamaaf hin barbaachisan ta'e immoo karaama sana deemanii loop of hinilii dhaqu dan distal convoluted tubule jechaadha. Yemanii collecting duct keessatti walitti qabamu sana booda gara alaatti ba'aa deemu jechuudha. Kanaaf egaa rakkoo dhukkubsataan keenya qabu amma GFR kan nuti jennu glomerular filtration rate kan nuti jennu filtrationiin kan inni raawwatu eessa keessattidha. Akkuma viidiyoo koo paartii afuraffaa gaaffii 13ffaa irratti isiniif kaasee isin barsiisee filtrationiin kan inni raawwatu glomerulus keessattidha jechuudha. Naturally kana gaafa teessanii ilaaltan egaa if afferent arteriole fi efferent arteriole tu jira. Efferent arterioliin dhiiga as keessaatti isa qulqullaa'ee fuudhee kan ba'udha. Efferent arteriole kan nuti jennu afferent arterioliin immoo filtrationiif dhiiga baatee kan fidu jechuudha. Onnee irraatti isa gadi buute. Tolega, amma as bukkeetti manifestationiin isaa maalidha? Manifestationiin diagnoosii narsii kanaa confirm godhu maalidha jedheedha kan inni gaafate. CKD'n manifestationii akkamii qaba? Manifestationiin hin qabne jiru baay'ee. Manifestationiin hin qabne jiru. As bukkeerra akkuma isin ilaalaa jirtanii neurological manifestationiin jira. Integumentary manifestationiin jira. Wanti dhibee tokko hin jiru jechuudha. Egaan systemic manifestation of CKD kana gaafa ilaallu namni CKD qabu yookaan chronic kidney disease qabu inni jalqabaa neurologic manifestation qabaachuu danda'a. Inability to concentrate, disorientation jiraachuu danda'a, tremor jiraachuu danda'a, seizure jiraachuu danda'a. Maybe jijjiirama malaa wayii dhukkubsataa irratti arguu dandeenya. Inni lammaffaan integumentary irrattis integumentary gogaa irratti gogaa dhukkubsataa irratti mallattoolee akka dry flaky skin pruritus amala hoksisuu irree qabaachuu danda'a namni kuni. Mallattoolee akka kana arguu dandeenya. Sadaffaa irratti cardiovascular irratti dhukkubsataan kalee dhukkubsatu carraa maaliif saaxilamuu qaba jechuudha. Carraa hypertensioniif saaxilamuu irree qaba. Innis akkamittiinidha? Renin, angiotensin, aldosterone system kan jedhamutu jira. Isaaniin isatti aanutti discuss goona. Kanaaf egaa namni cardiovascularii mallattoo cardiovascularii qabaachuu danda'a. Akkuma isin seenaariyoo silaarraa ilaaltanis dhukkubsataan kun maal qaba jedha? Edeemaa qaba jedha. Cardiovascularii mallattoo agarsiisuu danda'a.
ripiitiin edemaan baay'ee komanidha dhukkubsataa CKD irratti jechuudha. Sababiin isaa fincaanni gara alaatti hin bahu taanaan filtireeshiniin gadi bu'e taanaan fluidiin qaama keessan baay'ataa jechuudha. Interstitial space keessatti fluidiin abnormaali accumulated ta'a. Sun immoo edeemaaf dhukkubsataa saaxilaa jechuudha. Edeemaaf dhukkubsataaf saaxiluun kun immoo rakkoo kan biraa kan baatee dhufuu danda'a. Kanaaf engorgement of neck vein jiraachuu danda'a. Periorbital edemaan jiraachuu danda'a. Cardiovascular jalatti kana discuss gochuu dandeenya jechuudha. Hyperkalemiyaan jiraachuu danda'a. Hyperlipidemiyaan jiraachuu danda'a jechuudha. Cardiovascular even pulmonary irratti yoo dhaqne rakkoo sirna hargansuu adda addaaf saaxilamuu danda'u. Shortness of breathing jiraachuu danda'a. Tachypnea jiraachuu danda'a. Cosmal type of respiration jiraachuu danda'a. Uremic lung jiraachuu danda'a. Sombi isaaniiyyuu nagaa hin ta'u jechuudha. Dhukkubsataan kun sombi isaayyuu rakkina godhachuu danda'a jechuudha. Gastrointestinal irree gaafa dhufnu metallic taste irree qabaachuu danda'u. Afaan isaanii mouth ulceration jiraachuu danda'a. Afaan isaanii mammadaa'uu danda'a. Bleeding jiraachuu danda'a. Bleeding jiraachuu danda'a. Fedhii nyaataa gadi bu'aa. Nausea vomiting jiraachuu danda'a. Kana jechuun gara dhukkubsataan nyaata hin nyaatu jechuudha. GIT keessaa bleeding jiraachuu danda'a. Hematologically gaafa ilaallu immoo maybe anemia jiraachuu danda'a. Anemiyaan immoo sababa maalidha? Gara ijoo dubbiitti dhufe hematologically rakkoo wayii irratti arguu dandeenya. Dhukkubsataan kalee dhukkubsata taanaan anemiyaan baay'ee komanidha. Dhukkubsataan kalee dhukkubsata taanaan CKD qabatee jennaan hypertensioniin komanidha. Akkamittidha innis fakkii akkuma sila isinitti hime maaliin jedhee ture dhukkubsataan keenya kalee dhukkubsata yoo ta'e production eenyutu gadi bu'a jechuudha. Erythropoietin. Sila erythropoietin maaliifidha kan inni oomishamu jenne oksijiiniin gara kalee dhaqu yeroo gadi bu'a. Innis yoomidha guyyaa 120 fixeera taanaan red blood celliin microphageedhaan hidda dhiigaa keessaa dhabamsiifama. Yeroo kana gara red blood celliin dhufee bakka bu'uu qaba jechuudha. Kanaaf immoo isa immoo ajaja kan dabarsu eenyudha? Kaleedha. Kalee bira oxygenated bloodiin dhufaa jiru baay'ee gadi bu'aadha taanaan kaleen red blood celliin akka gadi bu'aateetti yaadde erythropoietin oomishti. Erythropoietin oomishame taanaan red blood celliin oomishame. Red blood celliin immoo bommaaroo keessaa immature inni ture. Mature ta'e taanaan dhukkubsataan sun dhiigni isaa normaalii ta'a jechuudha. Garuu yeroo tokko CKD jira ta'e jennaan processing kun hin raawwatu jechuudha. Processing kun hin raawwatu taanaan immoo dhukkubsataan maal ta'a jechuudha? Anemikii ta'a jechuudha. Anemikii kan inni ta'u baay'ee faaktarii baay'eetu jira. Dhukkubsataan kalee dhukkubsatu, CKD dhukkubsatu, anemiyaa kan inni ta'u tokko anemiyaa CKD jira ta'e jennaan waste productiin hidda dhiigaa keessatti walitti qabamaa jenna. Waste productiin bilirubin nitroogeniin hidda dhiigaa keessatti baay'atu, keeraatiniin hidda dhiigaa keessatti garmalee baay'ata. Kanumarraa ka'uudhaan metabolic acidosis saaxilama. Hidda dhiigaa keessatti asiidii jira. Asiidiin kun immoo life span red blood cell maal godha jechuudha? Shorten godha. Gabaabsa guyyaa 120 tuun hin gahin hin du'a jechuudha. Red blood celliin kun hin du'e taanaan immoo oksijiinii baatee kan deemu hin jiru jechuudha. Maal keessa gale jechuudha? Dhukkubsataan anemiyaa keessa gale jechuudha. Kaleen immoo erythropoietin oomishuu hin dandeessu taanaan ammas maal keessa gale jechuudha? Red blood celliin gadi bu'e jechuudha. Red blood celliin gadi bu'e taanaan immoo maal keessa gale jechuudha? Anemiyaa keessa gale jechuudha. Dhukkubsataan immoo CKD dhukkubsatu ammas gastrointestinal jalatti maal isiniif himee ture? Dhukkubsataan GIT saayinii siiftamee agarsiisuu danda'a. Innis GIT jalatti maal jenne metallic taste jiraachuu danda'a. Mouth ulceration jiraachuu danda'a. Anorexia jiraachuu danda'a. Nausea vomiting. Kanaaf nyaata nyaatan taanaan immoo ayiranii lafa argatanii qaban. Ayiraniin argatan taanaan immoo oksijiiniin naqee waan itti maxxanu hin qabu. Ayiraniin gadi bu'aadha taanaan immoo oksijiiniin qaama keessas maal ta'e jechuudha? Gadi bu'e jechuudha. Oksijiiniin gadi bu'e taanaan immoo silumayyuu maal agarsiisaa jira? Ayiraniin qaama keessaa gadi bu'uudha. Ayiraniin qaama keessaa gadi bu'e taanaan immoo ammas maaliif saaxilame jechuudha? Anemiyaaf saaxilame jechuudha. Sababoota akka kanaa maal ta'uu danda'a jechuudha? Dhukkubsataatti anemiyaan dhufuu danda'a jechuudha. Even qoricha nuti ajajnu, qoricha ogeessi fayyaa ajaju, side effect isaa alkallattii kanaarree qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf asbukkeettidha baay'ee ijoon dubbii seenaariyoo keenya duukaa hidhata qabdu hematoloojii ishee jechuudha. Thrombocytopeniaan horee jiraachuu danda'a jechuudha. Anemiyaan red blood celliin maal ta'a jenne umurii isaa gabaabbataa yookaan hin oomishamu jenna. Inni taanu even reproductive organ irratti irree amnooriyaa fiduu danda'a. Testicular atrophy dhufuu danda'a jechuudha. Reproductive irratti irree lipidoon jiraachuu danda'a. Fedhiin walqunnamtii saalaa baay'ee gadi bu'uu danda'a. Even infertility fiduu danda'a jechuudha. Musculoskeletal system irratti illee rakkoo arguu dandeenya. Chronic kidney disease jira ta'e muscle crampiitu jira.
Bone pain jira, bone fracture jiraachuu danda'a, foot drop jiraachuu danda'a jechuudha. Musculoskeleetaalii bukkeetti kana qofa miti. Renal osteodystrophy kan jedhamus complicationii hamaa jira. Kan biraan manifestationii karatti argine tokko maal jedhaa sa'aatii 24 keessatti dhukkubsataan kun yuuriiniin gara alaatti ba'ee maalidha jedha. Koof 20 jedha ml 120 sa'aatii 24 keessatti kan namni kun yuurineet godhee jechuudha. 120 jechuun immoo dhukkubsataan kun maal qaba jechuudha. Oligoyuurikiidha jechuudha. Oligoyuuriyaa jechuun immoo yuuriinii dhukkubsataan fincaa'u gara alaatti kan ba'e kitaabatti garaagarummaa hin qabaata. 400 yookaan 450 gadi ta'e taanaan maal jedhama? Oligoyuuriyaa jedhama. Yuuriiniin gara alaatti ba'u baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. 100 gadi yoo ta'e immoo anuuriyaa jechuu dandeenya. Kanaaf kun egaa kitaabatti garaagarummaa hin qabaata. Oligoyuuriyaa jechuun immoo fincaanni gara alaatti ba'e baay'ee xiqqoodha jechuudha. Maaliifidha fincaanni gara alaatti kan inni ba'uu dideef? Maaltu ta'eera? As bukkee giloomeerulasii bukkee filtireeshiniitu gadi bu'eera jechuudha. Filtireeshiniin immoo giloomeerural filtireeshin reetiin gadi bu'uun immoo kan inni agarsiisu waste productiin haa qulqullaa'u jedhee onneen paamp gootee dhufee kalee ga'ee akkuma as geetti deebi'ee akka waan qulqullaa'etti achi ol deebi'ee jechuudha. Kanaaf egaa wanti gara alaatti ba'u baay'ee maal ta'e jechuudha decreased ta'e. Wanti hidda dhiigaa keessa jiru waste productiin immoo maal ta'e jechuudha gar malee increase godhee jechuudha. Kanaaf yuuriiniin gara alaatti ba'u egaa dhangala'aan gara alaatti ba'u maal ta'e jechuudha decreased ta'e. Kanaaf haadhi kun umuriin ishee 76 kan taate kun yuuriiniin gara alaatti isheen baaste 120 jedha. 120 jechuudha. ml'dha. ml of urine within 24 hours'dha kan isheen gara alaatti baaste. Kanaaf GFR'n baay'ee gadi bu'eera jechuudha. Inni kan biraan immoo ulfaatina dhukkubsataa discussing goona. Sababiin isaa yuuriiniin gara alaatti ba'u gadi bu'e jechuun fincaanni gara alaatti ba'aa jiru baay'ee gadi bu'e jechuun fluidiin qaama keessaa retained ta'eera jechuudha. Fluid retentioniitu jira jechuudha. Fluid retentioniitu jira jechuun immoo maaltu jira jechuudha? Edeemaatu jira jechuudha. Edeemaa jira taanaan immoo edeemaa jira taanaan akkuma isin ilaalaa jirtan edeemaa piiting edeemaa jenna. Isa kana piiting edeemaan gireedii mataa isaa danda'e qaba. Isa seenaariyoo kan biraadhaan deebi'ee dhufa. Piiting edeemaa jira ta'ennaan saayiziin nama sanaa hin dabala jechuudha. Saayizii qofaa otoo hin taane maaltu dabala jechuudha? Ulfaatinni nama sanaa hin dabala jechuudha. Ulfaatinni nama sanaa hin daballe taanaan seenaariyoo silaa keessa wanti ta'e jira gadi ta'eef isa deebinee ilaalla. Kanaaf edeemaan jira ta'e jennaan fluidiitu qaama keessa jira jechuudha. Fluidii qaama keessa jira taanaan ulfaatinni dhukkubsataa maal ta'e jechuudha? Hin daballe jechuudha. Kanaaf dhukkubsataan CKD ulfaatinni isaa gadi bu'aare. Decreased hematocrit. Hematocrit maaltu decrease godhaan? Hematocrit'n akka inni gadi bu'u decreased hematocrit jedhas bukkeetti. Akka hematocrit'n decrease godhu maaltu godha? Tokko anemiyaadha. Anemiyaan yoo jiraate hematocrit'n baay'ee gadi bu'a. Lammaffaa blood loss. Acute haa ta'u, chronic haa ta'u, akkitaan kun blood loss qabataan, hemorrhage qabataan maaltu jiraata jechuudha? Hematocrit'n maal ta'a jechuudha? Baay'ee decrease gochuu danda'a. Normal level isarra baay'ee gadi bu'uu danda'a jechuudha. Sababa traumaa, sababa surgery, sababa GIT bleeding akka menstrual blood loss, heavy menstrual bleeding yoo jiraate irra hematocrit'n gadi bu'a jechuudha. Even fluid overload yoo jiraate dhukkubsataan keenya edeemaa qaba. Over hydration yoo jira, excessive fluid intake kun maal godha jechuudha? Dilute gochuu danda'a blood component kana jechuudha. Kan biraan immoo bone marrow disorder yoo qabaate dhukkubsataan kun bone marrow disorder yoo jiraate bakkatti red blood cell oomishamu bone marrowdha erga jenneeti. Bone marrow rakkina qabataanaan production red blood cell hin jiraatu jechuudha. Inni kan biraaf inni guddaan immoo CKD qabataanaan dhukkubsataan keenya CKD qabataanaan maaltu jira jechuudha? Hematocrit'n baay'ee gadi bu'a jechuudha. Pregnancy jira taanaan hematocrit'n baay'ee gadi bu'a jechuudha. Genetic disorder rakkoo wayii qabataanaan medication adda addaa hematocrit gadi buusan fudhachaa jira taanaan dhukkubsataan hematocrit'n baay'ee gadi bu'uu danda'a jechuudha. Choosing B immoo maal jedha? Decreased blood urea nitrogen. Blood urea nitrogen gaafa jennu blood hidda dhiigaa keessatti kan argamu blood urea nitrogen nitrogenous waste hidda dhiigaa keessatti argamu. Kan hidda dhiigaa keessatti argamu gadi bu'u. Hidda dhiigaa keessatti kan argamu yoo gadi bu'e baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha gadi bu'u. Kun immoo ol ka'uuf gadi bu'u sababa mataa isaa danda'e qaba.
Egaan decreased blood urea nitrogen gati jedhuuf decreased qofa yoo ilaalle decreased kan godhe blood urea nitrogeniin sababa liver disorder yoo qabaate namni cirrhosis ta'uu danda'a, hepatitis ta'uu danda'a. Sababa kana dhukkubsataan kun blood urea nitrogeniin gadi bu'uu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo dhukkubsataan kun yoo maal xiqqeessee fayyadame jechuudha pirootiinii. Sababiin isaa blood urea nitrogeniin maalirraa kan inni dhufu jennee pirootiinii irraa kan inni dhufu. Pirootiinii irraa wanta dhufuuf immoo pirootiinii dhukkubsataan kun hin fayyadamu taanaan blood urea nitrogeniin baay'ee gadi bu'aa jechuudha. Over hydration yoo jiraate yookaan or increase fluid intake yoo jiraate dilute gochuu danda'a concentration urea blood keessatti argamu. Kun immoo maal decrease godha jechuudha. Blood urea nitrogeniin akka decrease gochuu danda'a. Pregnancy reduce gochuu danda'a. Qorichoonni tokko even malnutrition blood urea nitrogen maal gochuu danda'a jechuudha. Malnutrition maal gochuu danda'a jechuudha. Blood urea nitrogen akka decrease gochuu danda'a. Malabsorption disorder yoo qabaate dhukkubsataan kuni maaltu jiraachuu danda'a jechuudha. Blood urea nitrogen decrease gochuu danda'a jechuudha. Siin immoo maal jedhaa? Siin immoo asiiti clear breath sound jedhaa. Siirra kan jiru clear breath sound. Breath soundiin clear ta'uu hin danda'u. Sababiin isaa dhukkubsataan tokko chronic kidney failure qabatee jennaan rakkoo sirna argansuu qabaata. Inni jalqaba maalidha? Respiratory muscle weakness hin qabaata. Inni itti aanu yoomiyyuu hin hafne immoo pulmonary edemaadha. Dhukkubsataan kalee dhukkubsata taanaan fluid retention tu jira jenne fluid retention jira taanaan immoo probability pulmonary edema dhufuu hin qabaata. Pulmonary edema jira taanaan immoo maaltu jira jechuudha? Shortness of breathing jira jechuudha. Kaafii jira jechuudha. Orthopnea jira jechuudha. Kanaaf pulmonary edema hin eegama. Sadaffaa irratti pleural effusion irra hin eegama. Dhukkubsataan CKD dhukkubsata taanaan pleural effusion ni jiraata. Pleural effusion jechuun immoo abnormal accumulation of fluid in pleural space dha. Kun immoo maal fida jechuudha? Chest pain fida. Shortness of breathing even fiduu danda'a. Decreased breath sound maybe decrease gochuu danda'a. Kanaaf egaa clear breath sound inni jedhu kuni deebinee ilaalla filannoo keessatti isa dhamoo isa miti jechuudha. Okay, inni afuraffaan immoo maalidha? Respiratory infection ifree dhukkubsata kana saaxiluu danda'a. Sababiin isaa immunity isaa decrease ta'ee argatee ta'ee fi dhukkubootumti kanneen akka pneumonia bronchitis dhukkubsata kana qabachuu danda'u. Shanaffaan immoo maalidha? Anemia related symptom agarsiisuu danda'a. Sababiin isaa anemia jira taanaan oksijiniin qaama keessa gahaa ta'e hin jiru jechuudha. Oksijiniin gahaa ta'e hin jiru taanaan immoo maal godha jechuudha? Qaamni keenya decreased exercise tolerance jiraachuu danda'a. Shortness of breathing jiraachuu danda'a during exertion. Sababiin isaa oksijiniin gahaa ta'e qaama keessa gadi hin jirreef rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'a. Inni itti aanu immoo uremia develop gochuudhaan uremic lung agarsiisuu danda'a dhukkubsataan kunis. Innis mallattoo isaa keessaa tokko dyspnea yookaan immoo shortness of breathing. Hundi isaanii shortness of breathing qabu baay'ee. Kan biraan immoo acidosis qaba, hyperventilation ni jiraata, cosmal respiration, deep lowered breathing jiraachuu danda'a. Kun egaa acid base imbalance tu jira gatii ta'ee fi dhukkubsataan kun hyperventilation qabaachuu danda'a, acidosis jiraachuu danda'a. Kanaaf respiratory isaa rakkoon nabuu jechuudha namni tokko CKD qaba taanaani. Diirra inni jiru filannoo choicein immoo yookaan option D immoo maal jedha? Acute weight loss jedha. CKD qaba taanaan namni tokko maal qaba jenne? GFR isaa maal ta'e jenne? GFR isaa decrease godhe jechuudha. GFR decrease godhe taanaan immoo fluid retention tu jira jechuudha. Fluid retention jira ta'e jennaan immoo fluid retain godhe taanaan immoo edema jira jechuudha. Edema jira ta'e jennaan immoo weightiin maal ta'e jechuudha? Increase godhe jechuudha. Kanaaf weightiin gadi bu'aare acute weight loss jira. Acute weight loss yoo taane kan jiru weight gain dha jechuudha. As bukkeetti kan jiru. Kanaaf mee gara scenario keenyaatti deebina. Scenario keenyatti deebinee deebiitti baasna. Innis egaa amma wanti hundumtuu ifa baatetti. A 76 years old woman was admitted to medical ward with a complaint of edema
rash and shortness of breathing. Shortness of breathing agarsiisteetti jechuun gaa isheen sirriidha pulmonary edema jiraachuu danda'a akkuma sila jenne akkuma respiratory jalatti wantoota rakkoo arguu dandeenya jenne kaasne sana pleural effusion jiraachuu danda'a. Respiratory infection jiraachuu danda'a. Anemia related symptom jiraachuu danda'a. Uremic lung jiraachuu danda'a. Acidosis jiraate maybe hyperventilation irra jiraachuu danda'a jechuudha. Kun egaa kan inni agarsiisu maalidha jechuudha. CKD kun respiratory system irra affect godheedha. Integumentary bukkee irra raashii argaa jirra. Edema bukkee irra cardiovascular irra edema argaa jirra. Dhukkubsataan kun edema develop godheedha. Kana jechuun gaa edema develop godheedha jechuun kiiloon dhukkubsataa keenya maal ta'a jechuudha. Ol ka'a jechuudha. Kanaaf filannoo keessaati wanti ta'e wayii hin gatamaa jechuudha. Okay. Sabooda maal jedha? She urinate 120 ml of urine per 24 hours jedha. Kana jechuun immoo dhukkubsataan kun maal qaba jechuudha? Oligouria. Oligouria immoo maal agarsiisaa jira? Oligouria immoo sababa maalii dhufe? Sababa decreased GFR dha kan inni dhufe jechuudha. Glomerular filtration rate sababa gadi bu'eef GFR gadi bu'e jechuun immoo fluid retention jira jechuudha. Fluid retention jira taanaan edema jira. Edema jira taanaan immoo uriniin gara alaatti ba'u baay'ee gadi bu'eera jechuudha. Uriniin gara alaatti ba'u gadi bu'e jechuun immoo oligouria jechuudha. Isheenis dhuguma immoo as bukkeetti yoo ilaaltanitu ta'e uriniin gara alaatti ba'e 120 jedha. Kanaaf egaa narsiin sun egaa yeroo sana ogeessi fayyaa hojiirra ture maal jedhee haadhi kun maal qabdi jedhe chronic renal failure jedhe empirically laboratorytti ergiin qabu. Kanaaf as keessaa mallattoo isa kamiyyuu dabalattee dhibeen haadha kanaa CKD dha si jechiisa. Tokko decreased hematocrit the best answer. Decreased hematocrit. Hematocrit jechuun hanga red blood cellin gadi bu'a. Sababi inni gadi bu'uuf tokko erythropoietin oomishamu. Leen umurii isaa malee sababa acidosis sababa acidii hidda dhiigaa keessa batti baay'ateef life spaniin red blood cellii utuu guyyaa 120 gahin gabaabbatee du'aa jira. Kan biraan immoo erythropoietin productionitu raawwataa hin jiru. Kaleen dhukkubsatteetti erythropoietin kan oomishu hin jiru. Kanaaf egaa red blood cellin gadi bu'e jechuun immoo as bukkeetti sirriidha hematocritin gadi bu'aa jechuudha. Decrease blood urea nitrogen no increased dha malee decreased miti. Sababiin isaa blood jedha. Urea nitrogen sirriidha karaa urinii ol gadi bu'u. Karaa urinii gara alaatti ba'uu qabu. Hidda dhiigaa keessatti gadi bu'ee jechuun normaalidha. As bukkeerraa immoo manifestation isa kamtu support godha. Support the nurse decision isa kamtu support godha. Sirriidha rakkoon haadha kanaan chronic renal failure dha kan jechisiisu as keessaatti isa kamidha. Kan support godhu nurse decision kana manifestation additional as bukkee ilaaltaniitu additional dabalata mallattoon isa isheen jette kana dhugoomsu isa kamidha. Decrease blood urea nitrogen ta'e taanaan dhukkubsataan kun nagaadha jechuudha. Blood urea nitrogen increase godha malee decrease godha miti. Blood urea nitrogen yookaan nitrogenous waste kan jennu proteinii irraa kan oomishamu karaa fincaanii gara alaatti ba'uu qaba. Garuu yeroo tokko GFR baay'ee gadi bu'e yoo ta'e GFR jechuun glomerular filtration rate baay'ee gadi bu'e taanaan nitrogenous waste hidda dhiigaa keessatti baay'atu jechuudha. Hidda dhiigaa keessatti baay'atan taanaan immoo azotemia isa jedhamuuf nama saaxiluu danda'u. Azotemia jechuun immoo blood urea nitrogen hidda dhiigaa keessatti hin daballe jechuudha. Kanaaf deebiin ta'uu jechuudha. Deebiin ta'uu, deebiin ta'uu, breathing sounding clearing ta'uu, as bukkee mattiyyuu shortness of breathing qabdi jedha. As bukkeetti garuu clear breathing sound jedha. Kunis deebiin ta'uu. Acute weight loss lakki as bukkeedha edemaa qabdi jedha gachiteef weight gain ture. Kanaaf deebiin inni sirrii maalidha jechuudha. Hematocrit maal godha jechuudha? Decrease godha jechuudha. Red blood cell decrease godha jechuudha. Galatooma ammas nu faana tura. Hayyee ammas kun qormaata kanaan dura barattoonni faarmaasii qoramanidha. Kunis akkasitiinis narsiin gaafatamuu danda'a, akkasitiin faarmaasiin gaafatamuu danda'a, akkasitiin HO'n gaafatamuu danda'a, ogeessi fayyaa kamiyyuu akka kanatti gaafatamuu danda'a. Gaafatamuu qofaa miti baay'ee Facebook'eetti kan isin beekuu qabdani kun bakka hojiitti illee isin mudachuu danda'a jechuudha. Kanaaf qormaanni kun qormaata jiran keessaa baay'ee salphaa kan ta'ee fi akkasin ilaaltan kanan barbaade qormaanni kuni innis bara 2012 yookaan bara 2019 akka Gregoriyaanitti kan isaan qoramanidha. Innis maal jedha as bukkeeraati yoo ilaalle a patient weighing 15 kg was diagnosed with systemic fungal infection
physician prescribe amphotericin B akkuma sila discuss gochaa turre egaa amphotericin B maalidha side effect akkamii qaba adverse effect isa maalla jennee sila waa'ee vancomycin wajjin wal qabsiisnee kaasaa turre amphotericin B kuni fungal infection if baay'ee serious fungal infection gaafa jiraatu qoricha ajajamudha. Kunis gaa kan ajajame 1.5 milligram per kg per day for the patient. So what the total dose of amphotericin B should be dispensed for the patient daily basis jedha baay'ee salphaadha kuni. Dhukkubsataan kun kiiloon isaa 50dha. Dhukkubsataan kun kiiloon isaa 50dha. Kan ajajameef immoo amphotericin B dha. Amphotericin B immoo qoricha fangasiidha. Amphotericin B kun immoo kan inni ajajamuu qabu 1.5 milligram per kg dha. Daily kan inni ajajamu. Dhukkubsataan kun kiiloo 50 gatitee fi miiligraama meeqadha kanatti dispense gootee nama kanaaf kennitu. Mee waliin ilaallu calculation isaa waliin ilaallu baay'ee salphaadha. As bukkeetti ergan kana hojjedhe booda kan biraammoo kiiloo nama kanaammoo gaddarree akkasumas miiligraama amphotericin gaddarree quiz isinii laadha gatitee fi hanga dhumaatti qalbiidhaan na hordofaa isiniin jedha. Tole kan amma kan kenname amphotericin B dha. Amphotericin B kan inni kennamu jedhe kan kenname seenaariyoommaa keessaati. Amphotericin B kun 1.5 milligram per kg dha jedha. Seenaariyoommaa keessaa yoo ilaalle per kg dha. Kunis immoo per day dha kan inni ajajamu jedha. Dhukkubsataan kun immoo kg of or weight of the patient. Kg isaa immoo meeqadha? Kg isaa 50dha. Ulfaatinni dhukkubsataa kana kg 50dha. Sorry as bukkeetti weight jechuudha. Weight of patient ni 50 kg dha erga ta'eeti. Kana jechuun as bukkeeraati gaafa wal qabsiisnee ilaallu gaa miiligraama meeqadha kanatti gaafatamte. Miiligraama meeqa dhukkubsataan kun daily miiligraama meeqadha kan inni fudhachuu qabu. Amma fakkeenyaaf as bukkeerraa yoo ilaalle kg gaafa jedhu warrootni herrega keessatti akkasitti jira ta'ee jenaan lakkoofsi tokko jirti jechuudha as bukkee. Kanaaf namni kiiloo tokko miiligraama meeqa fudhachaa jira jechuudha 1.5 miiligraamii amphotericin B daily fudhataa jechuudha. Kanaaf namni kiiloo 50 ta'e immoo namni kiiloo tokko yoo kana fudhatee jechuudha. Kiiloo tokko namni ulfaatu miiligraama 1.5 miiligraama fudhata yoo ta'e namni kiiloo 50 immoo meeqa fudhata 50 kg namni ulfaatu immoo meeqadha. Kanaaf maal gochuudha jechuudha kan nuti qabnu 50 kg times 1.5 milligram divided by 1 kg jennaa jechuudha. Miiligraama amphotericin kan argachuudhaaf. Sana booda maalidha kan nuti gochuu qabnu? kgdhaan gaafadu miiligraamadha kan nuti barbaadaa jirru. Kanaaf miiligraamatu nuu hafuu qaba jechuudha. Kan kenname as bukkeetti maalidha jechuudha miiligraamada wanta ta'eef. Kanaaf 50 baay'isuu 1.5 miiligraama jechuudha. Kun immoo meeqa dhufa? Naannoo 75 miiligraama amphotericin dhufa jechuudha. Kanaaf amphotericin biin dhukkubsataan kiiloo 50f ajajamu gaa miiligraama meeqa laattaaf jechuudha? Miiligraama 75 daily dha jechuudha kan dhukkubsataan kun fudhachuu qabu jechuudha. Deebiinsaa kanadha. Gara seenaariyoo keenyaatti gaafa deebinu gaa akkuma amma jennee dhukkubsataan keenya ulfaatinni isaa nama kiiloo 50 ta'e systemic fungal infection qabda jedhamee doktariin amphotericin B ajajee fi amphotericin B immoo dooziin isaa gaafa ajajamu 1.5 milligram per kg per day dha for the patient kan inni ajajame. So as bukkeetti maal kan inni gaafachaa jiru the total dosage of amphotericin B should be dispensed for the patient daily basis. Daily kanatti dhukkubsataa kanaaf ajajuu qabdu amphotericin B takkaatti kan dhukkubsataan fudhatu miiligraama meeqadha jechuudha. Kana jechuun 1.5 baay'isuu kiiloo dhukkubsataa jechuudha. Amma akka calculation irratti ilaalletti. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a jechuudha? D ta'a jechuudha. As bukkeetti gaa wanta isin beekuu qabdan mee ammammoo kanuma kiiloo isaa geddareenidha kanan isinii kennuu barbaadu. Koomentii jalatti nuu barreessitu.
Innis maalidha? As bukkeetti kiiloon dhukkubsataa keenya utuu 86 ta'e. Kiiloon dhukkubsataa keenya 86 ta'eeti. Amfooteeraasiin biin immoo 2.5 dha ta'eeti. Nama kiiloo 86 fida. As bukkeedha 1.5 iddoo jettutti immoo 2.5 gashaati hojjedha. Koomentii jalatti deebisan eegaa. Nu faana tura ammas. Viidiyoo paartii 10ffaa kana keessatti gaaffii 4ffaadhaan kun immoo gaaffiin 4ffaas qormaatuma Juunii bara 2016 ji'a 2 dura qoramanidha barattoonni kun. Kunis akkuma dura isinitti hime sooshaal miidiyaa irraa kan buusedha. Barattoonni sooshaal miidiyaa irra gadhiisanii kanan buusedha irratti mari'anna jedhee tokkoffaa immoo akkaataa kanaanis qormaanni dhufuu danda'a gadi ta'eef akkasiin irratti qophooftaniif jedhee kanan buusedha. Innis as bukkeetti akkasitti haa jiraatu iyyuu malee akkasitti badaan dubbifamu gadi ta'ee fi haala kanaadhaan isinii barreeffama isaa isiniif qiddireen jira. Kanaaf akkas jedha. A 37-week pregnant mother came to health center for her first antenatal care visit. She complains difficulty of breathing, lethargy, and fatigue. On physical examination, she has pale conjunctiva. Pale conjunctiva. Dubbiin cimtuu as bukkeedha kan isheen jirtu. Pale conjunctiva. And her vital signs are in normal stage. Abnormal in as bukkeetti. Her normal is on normal. As bukkeetti gaafa barreessan dogoggore. Normal jedhaa jira. As bukkeetti abnormal ishee jettu balleessaa biraati. Normal range jedha. Scenario silaa keessatti vital signiin haadha kanaa normaalidha. Tole afaan Oromootiin isiniif. 37 weeks pregnant mother came to health center for her first ANC visit. Haadhi kun egaa ulfa torbee 37dhaan dhuftee mana yaalaa keenya dhuftee mana yaalaa keenya immoo ANC visitiin ishee afuraffaafidha kan isheen dhuftee maalidha kan isheen himattu hafuura na kuta jettii na dadhabsiisa jettiidha haadhi kun. Sanumarraan ogeessi fayyaa yeroo sana ture immoo konjektiivaa ishee gaafa ilaalu immoo maal arge jedha? Peel konjektiivaa hin addaata jedha. Hin addaata. Peeliidha. Peeliin immoo peel ta'uunsaa immoo maalidha kan inni agarsiisu? Akkuma duraan haasofne seenaariyoo paartii viidiyoon kanaan dura isinii gadhiise irratti gara jalqabaa viidiyoon isinii gadhiise keessatti baay'inaan diskas goone turre qormaatuma kanaan dura dhufe jechuudha. Peel konjektiivaadha jechuun maaltu gadi bu'aadha jechuudha? Red blood cell qaama keessatti gadi bu'aadha jechuudha. Kanaaf egaa red blood cell immoo kan inni baay'ee diimatuuf kan inni baay'ee calaqqisuuf yoo ofirraati maal qabaatedha? Oksijiinii yoo qabaatedha. Kanaaf namni kun hanqina maalii qabare? Waan ta'e tilmaamuu dandeessu jechuudha. Vital signiin haadha kanaa normaalidha jedha. Abnormal isheettu balleessa. Normal range keessa jira. The nurse suspected what? Anemia. Scenario qormaatuma paartiima kana keessatti isiniif hime achuma keessatti yoo maal ta'e namni dhukkubsataan anemia keessa akka galu irratti gatiin diskas godhee fi gaaffiin kun baay'ee amma kanatti challenge nuun godhu. Kanaaf baay'ee haasawuu hin gaafatu. Kanaaf egaa mee filannooma keessa warra jiran qofa diskas goonu. So maalidha kan inni gaafataru? What is the most appropriate lab investigation that would confirm the diagnosis? Ogeessi fayyaa kun aneemiyaadha sanni jedhee kana kan dhugoomsu lab investigation ati laaboraatooriitti ergite ittiin dhugoomfattu kanneen afran kana keessaati isa kamidha? Baay'ee salphaadha kuni. Blood sugar jedha. Blood sugariin blood keessa maal barbaadu jechuudha? Sugarii. Iddoo kanatti immoo maal jedhee jira? Blood glucose jedha. Blood sugar jedha. Sunum lamaan sayyuu tokkumadha. Blood glucose level yookaan immoo blood sugar jechuun sukkaaruma hidda dhiigaa keessatti argamu safaruu jechuudha. Sukkaarri hidda dhiigaa keessatti argamu immoo maal adda baasuufidha kan inni ergamu? Dhukkubsataan keenya DM'dha moo DM'i qabamu hin qabu adda baasuudhaafidha jechuudha kan nuti erginu. Kanaaf dhukkubsataan kun immoo maalidha kan isheen qabdu? Aneemiyaadha. Dubbiin as bukkeedha kan isheen jirtu. Kanaafi kana bukkeedha kan isheen jirtu. Warroonni kan ofumaadha warroonni seenaariyoo keessa jiran jechuudha. Peel konjektiivaa taate aneemiyaa taate laaboraatoorii maal ergitaadha? Kan adda baasuudhaaf. B hematokrit. Hematokritiin hanga red blood cell jechuudha. Red blood cell immoo eessa keessattidha kan inni oomishamu jennee boonmaaroo keessatti ajaja eenyuudhaan kidiniitu ipo kan jedhamu oomishti, eritropoitiin oomishti. Eritropoitiin immoo dhaqee
boommaaruu keessatti kan argamu immature red blood cell immature godhee baasa. Sana booda red blood cell jira ta'e jennaan oksijiniin iron irratti maxxana. Ironiin hemii keessa jira, hemiin hemoglobinii keessa jira jennee akkuma kanaan dura kaasne. Hemoglobiniin immoo red blood cell keessatti maxxanee jira. Sanumarraan red blood cell fuudhee olii gadi joora jechuudha. Oxygenated blood sanumarraan tishuu bakka barbaachisaa ta'e bukkee oksijinii kana deliver gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa hematokriitii yoo ergine maal adda baasuu dandeenya jechuudha? Aniimiyaa adda baasuu dandeenya. Kanaaf deebiin sirrii maalidha jechuudha? Bidha. Urine analysis adda baasuu hin danda'u. Urine analysis jechuun karaalee sadii erguu dandeenya. Karaalee sadiin ergamuu danda'a. Inni tokko fiizikaalii. Fiizikaalii gaafa jennu fincaan sun maal fakkaata? Fincaan sun maal fakkaata kan jedhu kalarii isaa, odarii isaa, tarbidiidha moo kiliiriidha kan jedhu fiizikaalii adda baasuu. Keemikaalii gaafa jennu immoo keemikaalli achi keessa yuurinii sana keessatti argamu maalidha? Keemikaala gaafa jennu keemikaalonni yuurinii keessatti argaman baay'eetu jiru. Keemikaalonni sun keemikaala kamiitu ba'aa jira kan jedhu adda baasu. Maayikirooskooppikaalii gaafa jennu immoo yuurinii dhukkubsataa maayikirooskooppii jala gashuudhaan seelota yuurinii keessatti argaman cheekii gochuu. Red blood cell ta'uu danda'a, white blood cell ta'uu danda'a, epithelial cell ta'uu danda'a. Kanaaf kiristaalii ta'uu danda'a. Wantoota yuurinii keessatti argaman maayikirooskooppiidhaan adda baasu jechuudha. Kanaaf yuuriin analysis laaboraatooriitti erginee aniimiyaa adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf deebiin ta'u yuuriiniin kan inni adda baasu kalee bukkee rakkinni jedhamu hin jirudha. Urinary bladder bukkee rakkinni jedhamu hin jirudha. Inflammation urinary tract keessa jedhamu hin jiru adda baasuudhaaf yeroo tokko tokko urinary analysis fayyadamuu dandeenya jechuudha. Diin immoo maal jedha? VDR hematokriitiidha jechuudha. Egaan qormaata afur hanga ammaatti ilaalleen paartiin kudhanaffaa raawwatee jira. Yeroof kan qabannee dhufnee qormaatni ammaaf qabannee dhufnee asumarratti xumurree jirra. Gaaffiif yaada qabdan koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoon keenya irraa namoota baay'ee bira akka ga'uuf sheerii gochuudhaan akka nu deeggartan abdii guddaa isinirraa qabna. Paartii 11ffaadhaan deebinee wal agarraa. Yeroo milkii qabaadhaa jenna. Ulfaadhaa waan nu hordoftaniif galatooma. STI qabdi kan jedhu jira seenaariyoo kana keessaati. STI qabdi kan jedhu tokko hin jiru. Kanaaf haadhi kun STI hin qabdu taanaan hin shakkamtu taanaan VDR ergitee akkamittiin aniimiyaa adda baasuu dandeessa. Kanaaf deebiin inni sirrii maalidha jechuudha.